akkasuma rabbiin subhaanahu wa ta'ala harka zaalimtoota rabbiin nu hin seensisin. yaa rabbi akkuma fir'aunaa fi tuuta fir'aunaa waliin balleessiteetti zaalima hunda nurraa balleessi. yaa rabbi addaa takka qabadheetiin dhufe akkuma beeytanitti haajichi guddaan manguddichi abbaan keenya guddaan hayyichi naannawa arsii lixatti dhalate addaabbaa ganda gartee laajjoo birbirsaa irraa kanti jechuudha. guyyaa arraan tanaa akka Itoophiyaatti jechuudha. mana hidhaa Qaallittiitti ni beetan Finfinneetti argamu. Jawaar Muhammadii fi Baqqala Garbaatii fi akkasumatti Shamsuddiin Xaahaadhaa gaafachuudhaaf manguddoon abbaan hayyichi abbaan keenya gootni jechuu gootni gatii gootaa beeka. gootni waa'ee gootni tahee beeka. gootni eenyummaa gootaa beeka. sigalee achirraa magaalaa addaabbaa ganda laajjoo birbirsaa irraa ka'ee Finfinnee Qaallittii namni umriin isaa waggaa 137 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah ma sha Allah Allahumma barik lahu wazid lahu ya rabbi umri fayya umri imana umri soda rabbi qabdu umri imana guutamte يا ربي عمري أكسي تنوفاي عمري أكسي برخانو قريف أبا خينيا حاجي عبد الرحمن جانين حاجي عبد الرحمن فتنا مكان إساني يجورا دلتا نانا وغرتي أرسي لتا أدابا غندلاجو بربرسا إرائي نمني توكو روخوتيتي يرو إسان دفنسان فوتو إسان كاسي أكما فوتو رتي غرتن poolisoonninu dinqisiifatanii ajaa'ibsiifatanii warri mana hidhaatti hayyoota keenya ilaalu dhufeelleen dinqisiifatee ajaa'ibsiifatee namuu garagalee ilaalu ture yoo gartanii jiraattan. namaatu harkaan isaan qabee isaan bokoraa qabanii san qabatanii mana hidhaadha kan jechuu. yaa obboleeyyan koo yaa lammiitoo yaa hawaasa koo maal irraa barattanii ergaa akkam qaboonni kun hiikkaa guddaadha qaba. Sida onnee teenya keessaa bahuu hin dandeenye manguddichi jaarsi guddaan abbaan keenya Haaji Abdurrahman Fatanaadha. Seenaa guddaa qalbii Oromoo keessatti siidaa cimaa siidaa diigamuu hin danda'amne ijaarrate jaarsi kun. Kuni ergaa guddaadha daawwattoota keenya. Liman ya'tabir nama waa hubatuuf nama waa xiinxaluuf kuni ergaa guddaa. dhugaan afaan qaban funyaaniin dubbattii jaan obboleessoo. kaleessa hedduudha warri hayyoota keenya kan mana hidhaa jiru. gaafa isaan nagee qaban gaafa isaan shuumama rabbiin addunyumarratti ofii isaati isaan shuume gaafa qabaachaa turan namoonni isaan jala fiigaa ture. namoonni waan biraa dhisi bishaan isaan qalaasetti dhugan gartee irraa dhuguu barbaadaa ture. namoota hedduutu maqaa isaanii barbaada kabajaa isaanii barbaada footoo isaanii hojii ka'uudhaaf nama hedduutu dhama'aa ture kaleessa harka isaaniitirraa nyaatanii arra isaan gubbaa ta'anii nyaachaa jiran duuba arra hidhamuu isaaniitiif nyaachaa jiran duuba. yaa obboleessoo rabbi malee ilmi namaa ni jijjiirama haqiiqa wallah rabbi malee ilmi namaa ni jijjiirama. yaa obboleessoo mootummaan kunillee numa jijjiirama obboleessoo. obboleessoo jarrii keenya hayyoonni keenya hidharraa bahuuf ta'an duuba wallahi bi'idhnillaahi tabaaraka wa ta'aala rabbiin mana hidhaa isaan naqe sun arraan tana fira keenyaa fi alagaa fi diinallee adda baafannee jirra duuba. dhageessa diinaa fi firallee adda baafannee jirra. rakkoon firaa fi diina adda sii baafti. kasi gammaduu fi kasii gammadu adda sii baasti. kasi jaalatuu fi kasi jibbu adda sii baasti rakkoon. ummata keenya jaallawwan keenya hayyoonni keenya rahmata rabbiitiin mana irraa bahuuf ta'an duuba. laakiin ati immoo kakaleessa harka isaanirraa nyaachaa turte. kakaleessa isaanumaa waliin beekamtii harkatuudhaaf footoo waliin ka'aa turte duuba. arraan tana jaallawwan kee gaafa rakkoo keessatti lakkistee itti gammadaa jirtu. maqaa isaaniitiin kaleessa barcuma kan fudhatte dhiiga qarreetii fi
lafee qarreetii fi qeerroo teenyaan wareegama isaaniitiin barcumarra kan ol baate irraan tana yaabbaleessoo dhugaan si nyaachaa jirti, dhugaan si daawwachaa jirti. Kanaafuu manguddichi seenaa guddaa dalagan, qabsoo guddaadha kun, seenaa guddaadha kun. Wallahi hedduu raajii natti ta'e. Qabsoo guddaa, seenaa guddaa, ergaa guddaa. Warroottan Finfinnee keessa jirtan isin guyyaa tokko dheexanii osoo hin laalle, guyyaa tokko bishaan qabattanii osoo ittiin dheene hayyoota keenya. Alhamdulillah, maashaallah, warri kaleessa dheexan, warri dhayqaa turtan rabbi isin irraa jaalatu. Warri moolakkii mootummaan nu jeesa, mootummaan nu hidha. Obboleessoo Oromoodhaaf yoo ajjeefamte si xiqqaataan sin jeeboo? Ati Oromoodhaaf ajjeefamuun sitti xiqqaataan sin jeebar. Oromoodhaaf fannifamuun sitti xiqqaataan sin jee. Oromoodhaaf. Maaliif? Oromoon dhugaarratti qabsaawaa jira. Oromoon qabeenya isarratti qabsaawaa jira. Oromoon mirga uumama rabbi isaaf kenneef qabsaawaa jira. Oromoon qabeenya namaa saamuuf qabsaawaan jiru. Aangoo barbaada qabsaawaan jiru Oromoon. Oromoon mirga dhaloota rabbi isaaf kenne. Mirga dhaloota rabbi isaaf kenne. Kan rabbi qofti irraa fudhachuu danda'u. Kan namni isarratti balleessaa jiru. Mirga isaa dhiibaa jiru. Ani of tahee haa jiraadhu. Ani ardii fi dachii samiin irratti gartee rabbiin na uume tanarratti. Abbaan dachiitis rabbi qofa. Abbaan samii tanarraa bishaan gabbusee dachiin ani irra jiraachaa jiru magarsaa jirus rabbi qofa. Rabbi qofa mirga kiyyanarraa fudhachuu danda'a. Mirga rabbii waliin na uume. Mirga rabbiin naaf kenne. Nam tokko illee narraa hin fudhatin je'eeti qabsaawaa jira. Dubartiin teenya jireenya dadhabdee qabsaawaa jirti. Barataan keenya baratee akka nama gartee biyya qabutti biyya sarratti abbaa tahee barsiisuu fi abbaa qabeenyaa tahuu dadhabnaan qabsaawaa jira Oromoon. Walii gallaami. Aangoon nuti barbaaduuf qabsaawaa jirru hin jiru. Aangoon nuti qabsaawaa jirru takka illee hin jirtu. Osoo aangoo dahaballee aftanii nu kennitanii aangoon barbaannu nuti. Dhugaa teenya qofa barbaanna. Dhugaa teenya yoo isin dhoysitan immoo Rabbiin ragaa isin irratti bi'arra manguddicha umrii amata 137tiin. Jaalala kanaa oli maal barbaadda? Maal barbaadda? Xiqqaa guddaan si jaalata Oromoo. Oromoo ani du'us ati duutus dhugaan Oromoo akka hin duune jaarsi amata 137 ragaa si bahee jira. Dhugaan Oromoo hin duutu Oromoon hundi duutus. Kana hubadhu. Kana hubadhu. Dhugaaf qophaa'i. Dhugaaf ka'ii falmadhu. Duutu Oromoodhaaf duuti sitti xiqqaatteen sin jee obboleessoo. Fannifamuun Oromoodhaaf sitti xiqqaatteen sin jee obboleessoo. Billah alayk. Billah alayk. Oromoodhaaf du'uun ulfina kabajaadha. Because Oromoon deemee qe'ee namaarraa saamaa hin jiru. Deemee qabeenya namaa saamaa hin jiru. Qabeenya ofirratti du'e. Shahiida wareegama rabbii biratti ulfina qabda. Kabajaa qabda. Waay qe'ee teetirratti haadhaa fi abbaa keetii surratti dubartii ofii dhalte tii surratti du'aa jirta. We will never give up. We will never surrender. Hin kanninu harka. We will never ever give up. We will overcome this. Guyyaa kana irra dabruuf teenya, injifatuuf teenya. Hin sodaatin rabbi si waliin jira. Rabbiin nama dhugaa qabu waliin jira. Cubbuu hin dubbatin. Qabeenya nama hin saamin. Rabbi kee sodaadhu. Dhugaa qabaadhu. Rabbiin dhugaa waliin jira. Rabbiin cubbuu waliin hin jiru zalaalam. Kana hubadhu. Rabbiin jara kana qormaatuuf rabbi nutti fide. Gingilchee addaan nu baasuuf rabbiin kaan nurraa hidhee kaan nurraa ajjeesaa jira rabbiin. ولنبلونكم جي ربين اسين قرماتنا جي ربين أدان اسين فلوفي إنيوتو غراراف بيتما إنيوتو حتو دا إنيوتي أبا لغاتي ربين أدان اسين فلوفي هاجي عبد الرحمن أبو بكر جرتتي أمرين تي ربين نافا ديريسو فيا في إيمانك سناتوري أرومو كمانتمين تي منهي دادك هدمتوتك غافدو
kumaantamin tahiti hidhamtoota kee dhaqee gaafadhu. Manguddichi kiiloomeetirii 4,000 400 ol yaabbatee yoo dhufe manguddichi amata umrii 137 ati ka ollaa san qubattu kan Finfinnee keessa jirtu seenaan si haa dubbattu duba. Seenaan si haa dubbattu. Walii gallaami. Kanaafuu namoonni keenya guyyarraa nama 60 irraa ilaa 100 achi dhaqaa jira jaan mana hidhaa yeroo ammaa tana keessatti. Kuni ergaa guddaadha qaba mootummaa saniif. Namni 100 jechuun waan xiqqaadha. Nama 90 barbaanna kan mana hidhaa dhaqee hayyoota keenya hamilee isaanii jajjabeessu diinallee rifachiisuu barbaada. Maaliif jennaan nama 90 mana hidhaa dhaqee gaafachuun mootummaa kanallee abdii kutachiisa. Ummata kana malee biitii akka duratti hin deemne mootummaa kanaaf ergaa guddaadha. Dhumii feetu, dhumiin sinjee feetu, Oromoodhaaf dhumuun kabajaadha, ulfina. Sitti xiqqaateen sinjee fannifamtee ajjeefamuun Oromoodhaaf. I'm telling you the truth. Qotee bulaa dachii isaatirraa nyaattee dhuydee, qotee bulaan kee arrantan ajjeefamee, ukkaamamee, fannifamee, dachii isaa sanirratti ati gabromtee jiraatuun fafa. Fafa. Now or never, I'm telling you. Amma takkaammoo umrii tee zalaalan bilisuu taasisu. Kumaantami mana hidhaa qaalitti dheexanii hayyoota keenya gaafatuun dirqama lammii hundarra jiruuti. Namni kuni siif jecha hidhame. Namni kun siif jecha ajjeefamaa jira. Namni kun siif jecha rorraafamaa jira. Namni kun siif jecha fannifamaa jira. Namni kun siif jecha dhama'aa jira. Maal dhabe? Qabeenya maal dhabe? Doolaara keessa rafee keessa ooluu ture. Doolaara keessatti taphatee akka fedhe jiraachuu qabu dhiisee lakkisee si deeme. Dhugaa keetiif si falmuuf hidhame. Dhugaa kee siif dubbatuuf avokaatoo osoo si ta'uuti hidhame. Kaanis osoo avokaatoo si ta'uuti ajjeefame. Tokko taa'ee tokko nyaataa duba. Tokko gabroomee tokko bilisoomaa duba. No. Gabroomnu waliin gabroomna. Dhumnu waliin dhumna. Jiraannu waliin jiraanna. Kanaafuu qarree fi qeerroon kumaantamii mana hidhaa dheexanii haga poolisiin mana hidhaadhaa hifatee lakkoosa keessa wallaalutti if wallaalchisuu qabdan. If beeksisuu qabdan, if barsiisuu qabdan. Hidhami deemiti mana hidhaa dhaqi. Ati hidhamtu maali? Maali? Kasirra jeenaati hidhame, kasirra gootaati hidhame, kasirra arjaati hidhame, kasirra qaroomaati hidhame, kasirra hayyuuti hidhame. Why not? Hidhamoo fi ajjeefamuun saba kanaaf xiqqeenya. Ulfina kabajaadha. Just know that. Qotee bulaa dachii isaa gubbaa qotattee nyaatteeti dhuydee qotee bulaa keenya gabrummaa irratti lakkisaa jirta. Haqa guddaa sirraa qaba. Kanaafuu biyya saniif hidhamuun, ajjeefamuun, gorra'amuun sitti xiqqaata malee sitti hin guddatu. Why? Because dhugaadhaaf dute. Dhugaadhaaf ajjeefamte. Dhugaadhaaf hidhamte. Rabbiin qaama keetiin addunyaa tanarraa duute malee Rabbii biratti wayyoomaa fi ulfina fi guddina qabda. Kabajaadha qabda. Dhugaatee